Ijoollee baay'een waa'ee gaaffii paaspoortii na gaafachaa jirtu. Ifa manaa godhaa deebisaa isiniif hin deebisne. Waa'ee viidiyoo paaspoortii hojjedheen ture garuu immoo yuutuubiin narratti gubee jechuudha. Sababiin isaa iqaama kootii fi lakkoofsa paaspoortii kootii akka viidiyoodhaan mul'atu taasisee jennaan sababii isaatiif narratti gubee jechuudha. Innaa akkuma isinitti himee paaspoortii kiyya jechuudha. Inni jalqabaa kuni tajaajila fixannaan isa lammaffaa kun naaf haaromee jechuudha. Ji'a meeqatti sii deebi'ee akkamitti sii deebi'ee ijoolleen naan jettanillee ni jirtu jechuudha paaspoortiin kun. Egaa deebii isaa viidiyoo kana keessatti guutuu isaa argattu. Isin viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarra nafeerraa kooti. Qadhitumaan gaaffii isin na gaafattan ta'a isiniif seenaa jechuudha. Waa'ee paaspoortii kanaa, waa'ee dhimma paaspoortii kanaaf ol qabsiisee akkasumallee ijoollee baay'een biyya akkanaa kan jira, biyya jijjiirrachuun barbaada, akkaman godha kan jettan ijoollee hedduun yaaddoo gurguddaa keessa kan seentanii fi biyya kam yoo hin deeme immoo kaffaltii mindaa gaarii naa kaffalu kan jedhu gaaffii garaagaraati jechuudha kan naa ka'aa jiru. Asumarraan illee gaaffii keessaniif anis immoo iyyomamtuu ta'ee isinii deebisuuf dhufeen jira jechuudha. Isin immoo obsaan viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Namni tokko gaafa viidiyoo hojjetu dhugaan isiniin jira. Hojii madaamii faana hojii madaamii hojjechaa gaafa hojii san fixnee dhugaa baay'ee ulfaata viidiyoo hojjechuun. Ijoolleen waa'ee yuutuubii hojjetan hedduun keessan ni beektu. Hojii jaraa gaafa fixnee gaafas immoo dhufnee viidiyoo hojjennu baay'ee namni ni dadhaba. San keessaa immoo obboleetta keenyallee fayyaduu dandeenya kan jedhu viidiyoo isinii dhiyeessina jechuudha. Egaa qaxxitumaan gara viidiyootti yeroo isin dabarsu paaspoortiin ani kanan jiraadhu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa keessattan haaromse jechuudha. Paaspoortiin kiyya tajaajila fixatee Saawud Arabiyaa keessattan paaspoortii koo haaromse. Egaa riyaala Saawudii Arabiyaa jechuudha. Riyaala Saawudii Arabiyaa. Ijoollee baay'een madaamonni kan soban jiru. Sobanii maallaqa keessan nyaachuuf paaspoortiin kan haaramu 3,500 ijoolleen jedhamtan ni jirtu. Ijoolleen paaspoortiin keessan jala tajaajila fixatee dhiphattanii haala kamiin haaromsiifanna jettanii yaaddoftan ni jirtu. Garuu paaspoortii haaromsiifachuuf salphaadha. Sirriitti salphaadha. Innis maalidhaa? Suuraa gurdii takka qofaadha kan suuraa gurdii 2 qofaadha kan sirraa barbaadu. Suuraa gurdii sanii mana footoveetii hidhattee qarshii biyya kanaa birrii 10 kan kaatu jechuudha. Erga suuricha kaateen booda suuricha qabattee gara imbaasiin biyyoota Saawud Arabiyaa keessatti biyya 2 iddoo 2 jira. Innis ani iddoo 2 beeka. Iddoo biraas jiraachuu danda'a garuu ani iddoon beeku qofa isinitti himaa. Innis Jiddaa fi Riyaadidha jechuudha. Ani immoo kan natti dhiyaatu Riyaadidha. Iddoon ani jiru kana Riyaadiin xiqqoo manarraa fagaataa. Riyaaditti jechuudha kan na haaromee. Ji'a kam ergitee ji'a kamitti si deebi'ee warroonni naan jettan immoo ani Ramadaanan dura baatii tokko. Ramadaanni seenuuf baatiin tokko yoo hafuun ergadhe jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo baatii 3 qofa tureeti kan naa deebi'ee. Yeroo deebi'u kana ani dafeetu achiin fudhannee achi ture jechuudha. Namni dhaqee naa fiduu dhabamee achi ture malee baatii 3 keessattidha paaspoortiin koo haaromee kan naaf deebi'ee. Akkasumas maallaqa qarshii meeqa kaffaltee kan jedhu immoo qarshii yoo madaamii gaarii taate nama si yaaddu yoo ta'e maallaquma ofiitis si haaromsa. Yoo garuu nama gaarii ta'uu baatanii bakka maallaqni kun garaa isaan nyaate maallaqa keetiin haaromsafattaa. Ani immoo maallaqa kan kootiin haaromsiifadhe jechuudha. Innaa maallaqa kiyyaa mindaa kiyyarraa riyaala 600dha kanan paaspoortiidhaa kaffale. Riyaala 600dha paaspoortiin tokko kan haaromee harka kee ga'uu jechuudha. Inni itti aanu immoo akkamitti yoo jettee imbaasii dhaqxee farramteetuma paaspoortii kee ergattaa. Yeroo deebus dhaqxeetuma fudhattaa. Birrii 600 kee qofa kaffaltaa. Suuraa gurdii 2 qofa si barbaada jechuudha. Haala saniin haala salphaa ta'een siif haaromaa jechuudha. Inni itti aanu immoo
biyyoota kam yoom deeme gaariidha, biyyoota jijjiirrachuun hin danda'ama. Akkasumas immoo manuma jirru kana keessatti mana jijjiirrachuun hin danda'ama kan jettan ijoollee hedduu jechuudha. Yaada akkanaa kan qabdan jirtu. Mana hojjechaa jirtu san irratti gaheen ati qabdu waggaa 2dha. Yoo biyya Dubaay keessa yoo jiraatte waggaa 2 kee kontiraata kee yoo fixatte kaansileeshinii kee fudhattee ba'uu ni dandeecha. Baatee hojii dhuunfaa keetii yoo dandeeche waraqata kee qaama kee hojjechiifattee hojii dhuunfaa keetii hojjetachuu ni dandeecha. Ani Saudi Arabiyaa keessa jira. Akka seera Saudi Arabiyaatitti waggaa 2 kafiila tokko jala yoo hojjette yoo isaan si tabaabbaranii ishii si jedhanii mana si jijjiiran alatti isaan mana si jijjiiruu hin fedhan taanan ati immoo amalatti toltee gara biyya kee galtee deebitee deebi'uu hin dandeecha. Yoo isaaniin wal loltee isaanitti nagarii fiddee lolaan biraa kaatee waraqata keetirratti paaspoortii keetirratti si jalaa rukuchiisu. Gaafa si jalaa rukuchiisanii ati biyya kana waggaa 5 booda malee paaspoortiin kun tajaajila fixatee yoo haaromsite kan isaan irratti rukuchiisan sun irraa ka'a. Waggaa 5 boodadha kan biyya kanatti deebitee dhuftu jechuudha. Kanaaf ati maal gootaa isaan wajjin biree gootee akka biyya Saudiitti mana jijjiirrachuun hin danda'amu. Mana tokko waggaa 2 fixxee mana biraatti ce'uun yeroo isaas siif eeyyama qofaadha. Isaan siif hin eeyyamne taanaan ati qurxii kee beettee mana sanitti hojjettee waggaa 2 kee fixxees amaluma gaariidhaan isaan biraa baatee deebi'uu ni dandeecha. Kanaadha malee as teechee biyya kana keessatti mana jijjiirrachuun hin danda'amu jechuudha. Biyya Joordaan akkasumas Peeruutii, Dubaay, Saudii ijoolleen teechanii amma ijoolleen Saudii teechanii Dubaay hawwitantu jira. Ijoolleen Dubaay teechanii Saudii hawwitantu jira. Inni kun garaagarummaan Dubaayitii fi garaagarummaa Saudii maalidha yoo isin jedhe wanni tokko hin jiru. Sharafa irratti birri 3 qofa ol dursa. Haala mindaa yoo ta'een alatti jechuudha. Kanaafuu ijoollee Saudii jirtan yookaan Dubaay jirtanii manni sun badaas haa ta'u kaasin lolanis haa ta'u manni namaa manuma namaati. Gadi jedhaa hojjetadhaati. Aga hojjetattan hojjedhaati biyya keessanitti galaati achumatti jiraadhaa isiniin jedha. Ijoolleen Peeruutii Joordaan jirtan garuu biyyattii san keessaa baatanii jijjiirrachuu hin dandeechu. Biyyoota 4 isin hima. Biyyoota isin deemuu qabdan. Garuu immoo biyyoota isin deemuu qabdan biyyoonni ani jaaladhu biyyoota 2dha. Isaanillee Kuwaitii fi Kwaatar. Dubaay seeraan banaan jirtu. Kan fidaa jiru dallaaladha. Dallaalli mataa keessa sirraggaxeeti yoo hojiin argame si galcha. Fedhu mindaa san ofiisa mataa isaatii fudhata dallaalli. Ijoollee baay'een akkasitti rakkachaa jiru. Kanaafuu karaa seeratiin karaa imbaasitiin Dubaayin hin jiru. Dallaalli garuu karaa garaagaraatiin nama seensisa. Kanaafuu ani Dubaay isiniin filadhu tokko jedhaa. Saudi Arabiyaanis karaa imbaasitiin dallaalan osoo hin taane karaa seeratiin yoo dhufte anis amma Saudi Arabiyaan jira. Manni tokko badaadha jechuun manni hundi badaadha jechuun miti. Biyyoonni Arabaa hunduu sanuma. Amala kee sirreeffattee karaa imbaasitiin yoo dhufte rakkoo yoo sirra ga'e imbaasiin siif ilaala. Ani dhugaa isiniin jedha baatii tokko hojii harkaan addaan kutee dhukkubsadhee jechuudha. Garuu mindaan koo addaan na jalaan cinne naa kaffalame jechuudha. Karaa imbaasiitiin na dhufe waan ta'eef. Innaa sababa saniifuu imbaasiidhaan Saudi Arabiyaa soo dhuftan ijoolleen afaan beektan 1,200dha. Ijoolleen afaan hin beekne 1,000 dhuftu. 1,000 yeroo ammaa 40,000 Itoophiyaatti hiikkachaa jechuudha. Inni itti aanu immoo Kwaatar. Kwaataris baay'ee bareedduudha. Mindaan ishii Saudi Arabiyaa ni caala. Aga tokkoon ni caala. 1,000 yoo akka ijoolleen gizeen ijoolleen Kwaatar jiran ijoolleen haarofti 1,000 yoo nyaatan asitti 1,000 yoo nyaatte 1,000 asii 40,000tti yoo hiikkate 1,000 Kwaatar garuu 41 fi wayitti hiikkama. 1,000 jijjiirama jidduu kana jira jechuudha. Kuwaitii yoo fudhanne Kuwaitiin baay'ee biyya bareedduudha. Sirriitti ani biyya bareedduudha jedhee sadan fudhadha. Garuu amma kaffaltiin akkanii odeeffannoo kana sirriitti sin dhageenye garuu aga caafii dhagayetti warroota afaan beekanii fi 120. Warra afaan hin beekne immoo 100dhaan deemuu jedhan. Isin immoo herreeggattanii argachuu fi maallaqni Kuwaitii takkittiin birri Itoophiyaa 500 hiikamaa jirti yeroo ammaa sharafni akkasitti jira. Dhaattanii
kaalkuleet gootanii argattanii jijjiirama jidduu kana jiru ilaaluu dandeessu. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa hojjechuu barbaadan biyya kam yoon deeminaaf jettan ani biyyoonni silii filadhu Kuwaitii fi Kwaater. Itti aansuudhaan Saa'ud Arabiyaadha. Dubaay dallaalan deemtanii hin rakkatinaa isiniin jira. Ijoollee baay'ee rakkachaa jiru waan ta'eef biyyi sun ani hin beeku jechuudha. Seera waan hin banamneef. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu gaafii keessaniif deebi'ee jedhee yaada. Keessa banee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Gizee jalqabaa san keessa banee sanan narratti gubee jechuudha. Kana fakkaata. Gaafii dabalataa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa ani immoo haala fi yeroo isaa eeggadhee isiniifan deebisaa. Yeroon gaafii keessan irratti isin jalaa ture adaraa keessan obsaan na eeggadhaa. Akka carraa irraanfachuu illee nan danda'a jechuudha. Yeroo tokko gaafota hedduu nan irraanfadha. Viidiyoo irratti hojjedha jedhee tanan gizee madaamintu hojiin ajajjee anumaa viidiyoo sana hojjechuu qophaa'ee hojiiwwan ajajame achumarraan irraanfadha. Viidiyoo biraa tan hojjedha sadagadhee jechuudha. Maaliif gizee tokko nama mudata waan ta'eef akkasitti naa hubadhaatii gaafii yoo qabaattanii gaafiin keessa yoo isin hin deebine irra deebi'ana yaadachiifadhaa. Isinin jedhaa dhiifama guddaa isin gaafadhaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti dhuftu turtii gaarii.